Harka fuune akka mooltan kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota hordoftoota qeerroo ganamaa raadiyoo fi biyya keessaa fi biyya alaa idil addunyaatti argamtan qeerroo ganamaa raadiyoo fi dhaquun kan dhageeffachaa daawwachaa jirtan biyya keessaa fi biyya alaa gamaaf gamana idil addunyaatti teessaniin hordofaa jirtan mara keessanuu gaa harka fuune akka mooltan akka mul'atan isiniin jecha oduu guyyaa arraantanaa isiniif qabannee dhiyaanneeti jira. Oduun teenya arraantana kan irratti xiyyeeffatu hooggantoonni ol aanoo TPLF duraanii namoota 4 ajjeefamuu fi 9 to'annoo jala oolfamuu raayyaan ittisa biyyaa guyyaa arraantana ibsa miidiyaaf laachuu isaa irratti kan xiyyeeffate fi akkasumatti illee oduu maddeen alaatiin hooggantoonni ol aanoo lama dura ministeera barnootaatii fi akkasumatti illee geejjibaa kan ta'e fedhii isaaniitiin aangoo kan gadhiisaa jiraachuu fi komatamuu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp mootummoota addunyaatiin yaada irratti dhiyaate irratti fudhachuu isaa irratti kan xiyyeeffatedha. Kanaaf kabajamuuf jaalatamoo hordoftoota dhaggeeffattoota qeerroo ganamaa raadiyoo fi bal'ina oduu keenyaatiin kan isin faana turu oduu guyyaa arraantanaatiin an obsaa Ridaanii isinis hamma xumura oduu keenyaattis nu faana turti gaarii isiniin jennam. Lola Itoophiyaatti mootummaa federaalaatii fi humna mootummaa TPLF kan naannoo Tigraay bulchuu jidduutti gaggeeffamaa tureen keessattuu erga waraanni mootummaa federaalaa naannoo Tigraay magaalota gurguddoo to'annoo jala oolchine jaaniin booda hooggantoota ol aanoo TPLF to'annoo jala oolchuudhaaf tattaaffii garaagaraa godhaa turuun isaaniitis ni yaadatama. Kaleessa galgala akka qondaalli ol aanaa waraana biyyattii kaleessa ibsa miidiyaatiif kennaniin hooggantoonni ol aanaa garee TPLF ganaa turan 4 irratti tarkaanfii yeroo fudhatamuu fi namoonni 9 to'atamuu dubbachuun isaaniitis ifatee jira. Hooggantoota garee TPLF ol aanoo tarkaanfiin irratti fudhataman keessaa seekuritii Geetaachoo fi akkasumas Zaariyyaan Asgaadoomii fi Abbabaa Asgaadamuu fi akkasumatti illee Daani'el Asaffaa ta'uu Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw ibsanii jiran ibsa miidiyaadhaaf laataniin opereeshinii raayyaa ittisa biyyaa fudhataa jiruun miseensota garee juntaa yookaan TPLF irratti gaggeessaa turanii to'annoo jala oolchine jechuudhaan Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw dubbachaa turan. Itti gaafatamaan qajeelcha bobbii humna ittisa Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw akka mirkaneessanitti gareen TPLF to'annoo jala kan oolan guyyaa kaleessaati jechuun dubbatamee ture. Keessattuu namoota 9 qondaaltonni to'annoo jala oolan obbo Teklaawuns Asaffaatii fi Dr. Salamoon Kidaanee akkasumas obbo Gabra Madiin Taawulaa fi akkasumatti illee obbo Walda Gorgis Tastaat jechuudha fi ambaasaadar Abadii Zaamuu fi akkasumatti illee addee Qiddus Naggaatii fi obbo Todros Hoggaas akkasumatti illee addee Mihirat Takkalaati jechuun dubbachaa turan. Obbo Abrahaam Adam Mahammad kan jedhaman kunneen duula seera kabachiisuudhaaf naannoo Tigraay fudhatameen to'annoo jala kan oolan jechuudhaan qondaalli ol aanaa waraana biyyattii dubbachaa ture. Duula seera kabachiisuudhaaf fi to'annoo jala oolchuudhaaf kanaaf deeggarsa hirmaannaa hawaasaatiin kan taasifamu ta'uudhaas Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee galata hawaasa to'annoo jala oolchuudhaaf hirmaannaa isaanii baatan kanas miidiyaadhaan galateeffatanii jiran. Garee TPLF yookaan maqaa moggaasa mootummaan federaalaa ittiin moggaase juntaa kanneen kan tarkaanfiin fudhatamuu danda'amanis sokanteessa bosonaa fi holqaa fi manneen amantaa keessatti taasifame ta'us himee jira. Gareen hamaan hafan kan irratti illee hojii duula sakatta'insaa fi tarkaanfiin fudhachuun cimee kan itti fufu ta'uudhaas miidiyaa biyyattii tajaajila Itoophiyaa kan gabaasaa jiruu fi akka ibsus addeessaa jechuudhaan ibsaa turan. Wallabbee mootummaa federaalaatii fi TPLF jidduutti namoonni hedduun lubbuu dhabuu fi akkasumas qe'ee qabeenyarraa buqqa'uu fi akkasumatti illee namoonni hedduun rakkachaa kan jiran yeroo ta'u wal waraansi yeroo duraatiif kan itti gaggeeffamaa ture izii kaabaatti kan argamu raayyaa ittisa biyyaatti humni amanamoo TPLF poolisii addaa kan dhukaasaa itti banin achiin boodammoo lolabsamuu fi lola kana keessatti miidhaan hedduun dhaqqabuu fi akkasumas mootummaan halkanii fi guyyaa carraaqqii godheen to'annoo kana jala oolchine jechuudhaanis dubbachuun isaanii ifa taatee argamtee jirti. Lammiileen Tigraay hedduun isaanii rakkoof saaxilamanii biyyatti ambaatti tarkaanfatanii namoota 56 oliin akka UN Suudaan jala galmaa'anii kan jiran yeroo ta'u kanneen nyaataaf dhugaatii rakkoon isaan ragaa jirtus hedduudha jechuudhaan dhaabbanni Amnesty International fi mootummoota gamtoomanii akka UNHCR fi Human Rights Watch guyyaa guyyaadhaan gabaasa dhiyeessaa turu isiniif gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama.
Hogganoonni ol aanaa afur ajjeefamuun kan jaan ifa miidiyaadhaan kan taasifametti jira. Akkuma isiniif gabaasaa ture namoota saayilan dabalateen alatti kanneen lubbuu dhaban keessaa Zaaraa Asgaadoomis dabalatee qondaaltonni TPLF afur ajjeefamanii jiran jechuudhaan akka sagal kan to'ataman ta'us isiniif himaati jira. Obbo Zaaraa Asgaadoom duraan hogganaa miidiyaa biyyaalessaa Itoophiyaatii fi itti aansuudhaan daayirektara ol aanaa abbaa taayitaa Broadcasting Itoophiyaa ta'uun kan tajaajilaa ture yeroo ta'u qabsaa'ota gameeyyii TPLF keessa nama tokko ta'eeti jira. Hogganaan kun wayita raayyaa ittisa biyyaatiin to'annoo jala oolfamin lubbuun isaanii battalumatti kan baate ta'e ibsa raayyaa ittisa biyyaa raayis hubachuun danda'ameeti jira. Tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa fudhateen isa dabalatee namoota afur ajjeefamuu raayyaan ittisa biyyaa beeksise. Qondaalli ol aanaan biroo ajjeefamuun dubbii himan TPLF ture kan jaame obbo Seekretaarii Geetaachoo fi hogganaa bobbii waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo waabeeffachuudhaan tajaajila oduu Itoophiyaatiif gabaaseeti ture. Kanneen ajjeefamaniin alatti hogganoonni biroollee naannicha keessatti akka ajjeefamaa jiraatuun isaanii dubbatamaati jira. Iyyannoo lammiilee manneen hidhaa Riyaadii fi Jiddaa keessa jiran gurra isaan dhagahuu barbaadaati jiran halkanii fi guyyaa. Lammiilee Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman Suudii Arabiyaa manneen hidhaa magaalota Jiddaa fi Riyaad keessa jiraatan ergaa hidhamanii dararamuun jalqabanii as waggoota lakkoofsee kan jiru ta'eeti jira. Lammiileen Itoophiyaa kanneen kaan gara Soomaaliyaa bosaasuu qaxxaamuruudhaan galaana gubbaadhaan gara Yaman seenuun isaaniitis beekamaadha. Kaan ammoo biyya daangaacuudhaan gara Jabuutiitiin galaana qaxxaamuranii akka gara Yaman seenanii ergasii amna miilaatiin biyya daangaa Yamanii fi Suudii ce'uudhaan jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf jecha halkaniif guyyaa imala isaanii itti fufanii dheebuudhaa fi beela isaan qunname obsaan dabranii erga dhaqaniin booda jireenya fooyyeffachuuf jecha halkaniif guyyaa carraaqqachaa turanis garuu akka nasiibaatii fi akka hiree isaaniitiin harka mootummaa galanii guyyaan gara guyyaatti erga harka mootummaa galanii dararri isaan ragaa jiru daran hammaate jira. Biyya Suudii Arabiyaa keessa lammiileen Itoophiyaatii fi lammiileen biyya garaagaraa kan jiran baay'inaan argamanillee manneen hidhaa keessatti akkan rakkachaa kan jiranii fi mootummaan Itoophiyaa imbaasiin Itoophiyaadhaa kanneen magaalaa Riyaad jiran akka mootummaa wajjin ta'uudhaan furmaata waaraa akka kennuuf barbaada faana dhootanillee hanga ammaan tanaatti deebisaa isaanii hin arganne ta'e argameeti jira. Lammiileen mana hidhaa kana keessatti argaman kan jireenya isaanii fooyyeffachuu fi kaan ammoo dhiibamuu siyaasaatiin biyyarraa lubbuu isaanii jiraachisuudhaaf gara biyya ambaa dirqamanii godaanuun isaa mudatee turte. Biyya Suudii Arabiyaa erga gaaniin boodatti ammoo lammiileen kunneen darara adda addaatiif mana hidhaa keessattis keessummeessaati jiran. Beelaaf dheebuudhaan obsaa jiraachaa osoo jiranii waggaa lakkoofsanii dabranis oowwaa fi akkasumas dhibee koronaa vaayirasii addunyaa yaachisaa jiru kanaan namoota lubbuu isaanii dhabanii fi akkasumas dhibeedhaaf saaxilamanii rakkachaa jiran viidiyoo fi akkasumatti illee sagaleen isaan marsaa miidiyaa hawaasa irratti qoodamaa ture irraa hubachuun danda'ameeti jira. Kanuma hordofuudhaan darara lammiilee biyyoota garaagaraa irra gahaa jiru Suudii keessatti mana hidhaa Riyaadii fi akkasumas Jidda keessatti dhaabbanni mirga namummaatiif quuqaman kanneen akka Amnesty International fi Human Rights Watch akkasumatti illee UNHCR irra deddeebiidhaan mootummaa Suudii Arabiyaatii fi mootummoota biyyoota garaagaraatii waliin dubbachuudhaan dhimmicha furuudhaaf akka qaban dubbachaa turanillee garuu mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin lammiilee kanaaf furmaata wallaataa jiruun fakkaatu jechuudhaan dubbatamaati jira. Lammiileen kun guyyaan gara guyyaatti rakkoon isaaniitii fi jiraachuu lubbuu isaanii irratti dhiibbaan gahaa jiraachuu fi rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii fala hatattamaa akka barbaadan dubbachaati jiran. Dhaabbanni mirga namummaatiif quuqaman kanneen akka Amnesty International fi UNHCR fi akkasumas Human Rights Watch guyyaa guyyaadhaan mootummaa biyyoota garaagaraa dubbisaa jiraatus mootummoonni garaagaraa ammoo lammiilee isaanii eenaa fudhachaa jiranis mootummaan Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaadhaa gara biyyaatti akka deebi'anis fedhii hin qabu jechuudhaan akka dubbatamaa jirutu dubbatamaa jira. Imbaasiin Itoophiyaa achi jiru rakkoo kanaaf furmaata kennuu osoo danda'u lammiileen dila kana rakkachuu itti eeguun isaa quuqama lammii isaatiif dhabuudha namatti mul'isaa jechuudhaan dubbachaati jiran hidhamtoonni kunneen rakkoo isaanii kana keessaa bahuudhaaf qaamota garaagaraatti iyyachaa jiratanis akka oromummaatti sagalee akka nuuf taatan waamicha isiniif taasifnaa jechuudhaan guyyaan gara guyyaatti yaada isaanii nuuf qoodaati jiran.
miseensonni kaabinee pirezidaantii Tiraampii fedhii isaaniitiin aangoo gad lakkisaa jiraachuun isaaniitis dhaga'ameeti jira guyyaa arramtanaatis. Guutuu addunyaa irratti balaaleffannaan isaanii kan dhaqqabaa jiru pirezidaantii Doonaald Tiraampii burjaajii Waashingitan keessatti mudateen wal qabate miseensonni kaabinee isaanii fedhii isaaniitiin aangoo gad dhiisaa jiraachuun isaanii dubbatamaati jira. Michuun isaanii kan ittiin dhiyaatan ministeerri muummee Biriitaaniyaa Booris Joonsan jecha cimaa fayyadamuudhaan Tiraampii balaaleffatanii kan jiran ta'ee jira. Haala kanarratti callisuun kan filatan mootummaan Jarman Angela Merkelis Tiraampii balaaleffatanii kan jiran ta'ee argamee jira. Hooggantoonni Deenmaark, Noorweey fi Faransis gocha kaapitool keessatti mudate irra deddeebiidhaan qeeqaati jiran. Balaaleffannaa mootummoota addunyaa cinatti haleessa galgala miseensonni kaabinee pirezidaantii Tiraampii lama fedhii isaaniitiin aangoo gad dhiisuun isaaniitis dhaga'ameeti jira. Ministeerri barnoota Beetis Difaasis yeroo muraasa dura xalayaa galfatanii kan jiran ta'ee ture. Isaan dursuudhaanis ministeerri geejjibaa Eliyaas Chaawunis aangoo isaanii gad lakkisuuf kan jiran ta'ee argameeti jira. Yeroo aangoo gad lakkisan kanatti wanti isaan mudate wantoota jeeqamee fi Tiraampii waliin hojjechuudhaaf nu rakkise jechuudhaanis dubbataniiti jiran qondaaltonni ol aanaan kunis. Balaaleffannaa kanaan wal qabate Doonaald Tiraampii yeroo jalqabaatiif wal harkaa fuudhinsa aangoo nagaa qabeessa kan taasisan jaanillee akeekkachiisaa dhuma waliin fuullee tuutara isaaniirratti kan deebi'eef Tiraampii guutuu addunyaa irratti balaaleffannaan erga isaan dhaqqabeen boodatti injifatamuu isaanii ifatti amanuu baatanis wal harkaa fuudhinsi aangoodhaa garuu hara nagaa qabeessaan akka ta'an dubbachuun isaaniitis irra ga'eeti jira. Maddinis BBCtu gabaase. Xayyaaronni Boeing Max 737 himata hojmaata dhoysuudhaan irratti banameen doolaara Ameerikaa biliyoona 2.5 akka kafaluuf jiraatu jaameeti jira. Xayyaaronni Boeing Max 737 hojjetaman turan waliin wal qabsiisee odeeffannoowwan nageenyaa aangawotaa dhoysuudhaatti Ameerikaa keessatti himata irratti banamee kan jiru doolaara Ameerikaa biliyoona 2.5 kafaluudhaaf walii galuun isaanii ibsameeti jira. Boeing iftoomina irratti bu'aa isaa dursee kan jiru yeroo ta'amu dameen seeraa Ameerikaa ammoo dagannaa nageenyummaa xiyyaarotaatiin mul'iseen balaawwan ciccimoo lama keessummeessuu isaatis himeeti jira. Dhaabbatichi maallaqa kafaluu keessa doolaara miliyoona 50 balaa dhaqqabeen kan lammiilee maatii isaanii kanneen namoota lubbuu isaanii dhaban 346 beenyaa yookaan gumaa kan kafalu ta'uudhaas ibseeti jira. Hojii gaggeessaan olaanaa Boeing Daafil Kaahamuun ammoo akka dubbatanitti gara waliigaltee kanarra ga'uun keenya murtoo sirriidha jechuudhaanis dubbateeti jira. Akka bara faranjootaatti bara 2018 fi bara 2019 xiyyaarota Boeing 737 sababa rakkoo teknikaatiin qabeenyummaan isaanii Itoophiyaa fi Indooneeziyaa ta'an lama kufanii caccabuudhaan lubbuu namoota 346 darbuunis ni yaadatama jedhamee kan gabaasamaa jiru ta'ee argameeti jira. Tole kabajamoo jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV oduuleen teenya tana arraantana isiniif qabanne biyya keessaa biyya alaa olmaa addunyaan tana arraantana isiniif qabanne kana fakkaata hamma oduu biraatti walagaloo kan nagaa walitti dhaammannu taam oduu arraatiin kan isin faana ture an obsaa Ridwaanii isinis bakka jirtanitti olma gaarii yookaan bultii gaarii isinin jennam nagaan nuuf turam.